Balayan kiyya. No, maal inni beektan balayan kiyya. Ani namaan kabaja malee naman tuffadhu. Namaan jaaladha malee naman jibbu. Isinii gala. Wanni isin goote gaarii miti. Wanni amma isin goote gaarii miti. Arrabaas dila sawwaan agarreen. Arraba hedduu silaan harkee aanuu calin jiru. Galatoome abdii kiyya habiibii. Malee namni waa jeen takka hin jiru. Namni akkasitti arraba maal jeen hin jiru. Waan ofii yoona dhageessee wallaahi gaariin goone hedduun si kabajaa walii qabnu ni beekame. Gaarii hin goone. Wanni ati goote wanni amma goote waan sirraa eeggamu miti. Namni si arrabsa hin jiru. Dhugatti. Galatoomii qaalii namaa. Garuu baguma ijoollee teenya isin agartanaa. Isin harkuun keessa waan gaarii ture. Unkaan maayyaachuun baga agartan. Daqqalaa ifirraa baanaa hundi. Galatoomii qaalii namaa galatoomaa hundi keessanuu. Ibsi shaampaan eessa jiranirra? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course, dhugaafeeti. Wallahi dhugaafeeti. No. No. Arraba badaan agarree wallahi. Dhugaa dubbachuu wayyaame. Kana ammoo nama tokkotti anaa miree namni qabuu danda'u. Namni afaan isaanii hidhuu danda'u anaa naar kan jiran. Eegale. Live irraan jira, nama hedduu jira, koomantiin ni ceetii waan tokko godhuu hin danda'u. Nama isii jala na arrabsuuf isiin gaafadhaan isitti naara. Maaliif baate as teessee firraan dubbattu? As teessee nama akkanaatiin na arrabsu jiru yoo naan jettee niin baasaa bara. Ibeeti isiin isin. Nama isii jala na arrabsuuf yookaan nama isii jala jecha badaa naan ju'an isitti naara saniif jee. Anyways, waan ofiitiyya. Ani hedduun si kabajanii beekame. Galatoomii qaalii namaa baga akkana nu goote. We good sitti sinaaru sitti simmuufannu. Thank you. Okay? Sibirattis akkasuma nu arrabsanii. Kuni waan haariyaa miti waan asii qofatti namni asitti arrabsu qofaa miti. Achittis arrabni akkasuma jira. Tanaafuu bakka hunda jira arrabni. Akka haariyaa bakkeessitee akka haariyaatti waan biraa godhuun which is not fair. Okay? عبدي يا حبيبي ليجند فاديلو حبيبي كم في الحمد لله مالك جرت ارتستي خنيك عالي في خبر جماعة والله جرى هنا أكم جريني الحمد لله كنا وقاري أجر فادلكي الحمد لله بقى وجرات ارتستي خنيك خبر جماعة جالة ما بقى جرات تلين أنا تيك توك أنا ليه دوم بخبيت أسمان نبرسي أنكم نبرسي استنين دي مجرى بقى جاي أمر أبصر وانا الدوا في برة المشاكل بيته واحد في برونيس مشاكل واحد قال لي شاتو قافتو كمال جني بيته أيه مراتا أوليك أبيتي مراتا خنا خيسا نما فيين كيسا بربادا جيتي نما سورة خاصو بيخو جدار خنا هلا بنا قوله أيه سورة جدار خنا هلا بنا فكيسني خازن وري أرتيخون أيه مراتو تهدو خنا أوليك أبيتي خابا هذا جين خايا جي مرا خنا خيسا نموني أنا جانيتي منا خنا خيسا أتواراني جدار ومسن دوني قد ديبني تاني بيته أيه توكوش الجيتو متى بيته أواتي هو إمباتو جانين أيه هاي كل في رانتا وجرا برجع يون أنا سير كل في تنرخي نمون دا بهد وما جين إيه كل في جميع سوسات إيه ورّي على سن الراو إساتو مراتا تيار كميجو أيه أما زمانيتو أكاسي بيتا إيه نتي أسجلت اللي وني تتابع نوف تابع إسنيس تابع جرتن نتي اللي تابع جر
Dhuga. Taphni immoo tapha qaba. Saa. Lolli tapha qaba obboleetti teenya haadha faate silaa nuu deebite jechumaaf hin seene malee seenullee hin fedhu beekta. Hedduulleen kabajaanii hedduun isii hordofalleedha beekta. Galatoomna abdii. Maaliif ni beekta namni tokko hogguu gartee filoora gurguddaa qabduu fi oodiyensii gisee qabdu oodiyensii keetiif kabajaa kennuunis dirqama beekta. Of course. Yeroon kana siin jiru Walumaa galatti kabajamtu maaliif miidiyaa keenya amma TikTok kanaatitu tanaan deemamu hojiitiin gizii oona jabeeta tapha jirraa miti immoo isin lamaa wal dorgomuu jirtan wal dorgommii keessa tokkumaa immoo waa rakkoon qabu sun. Yaa isin garuu namni kun hundinuu tokkoo miti beektaa. Ati chirra taa'u jirta koomantii namni kannatu ati ajajuu hin dandeessu abbaa harkaa qabuutu ajajaatu beektaa. Garuu obboleettiin teenya dhiiroo anaatu mufachiisee faajeetiin xiqqoo fitti rifadhee waan. No maal gootee mufachiiftee abdii keenyaati maal goote? Yaa sanumaaf hin jee silaa isin deebitee aara osoo hin qabne gartee dhiifamallee nu gaafachuu qabdii jechuu fedheeti. Ayitaa akkanuma cuftee keessaa bahuu hin qabdu. Ambar si bira tureetiin isii bira deemuu deema xiqqoo booda silaa. Akkas ture achi dhaqee natti baashan nabsiisa maal naan jiru turte bar tapha qaxxaayee haasi qaxxaatu maal naan jiru turte. Namni giftii kan jiru hundi akkasii. Tara lamataa bara akkuma isin simootu fe'e malee tara hunda dhiirti nama mo'uun isin taatu bara. Akkas ta'uun qabu silaa jiraattee deebitee bareedaadha jechuma fedheeti. Noo rakkoon qabu abdii galatoomii humaa barra ammaaf miiruma ammaati malee akkasitti nama garaa hammeenya qabaatee yookaan akkasitti aaree akkasitti waan biraa godhuu miti onnee ofii nama. Ani ibar isiin nan beektu ani qaceelluutti ni si beeka beekte. Noo si beekti beekaatuma amma yoo waan biraatiif jette malee artistii keenya guddaan. Lakki ani isii qaceelluutti hin beeka maaliif ni beektas zamana sooshaal miidiyaa kanaa miti zamanni sooshaal miidiyaa kun beekta namoota hedduu wajji wal si barsiisaa bara. Dhugaa. Namoota hedduu jira. Anamma jaalfaadiloo gaafaan TikTok kana akka godhan hin beekne siin duroo gaafadde kun warra sooshaal miidiyaa kun ana dhaga'u maaliif ni beekta nama tokko hawaasi barsiise immoo barsiisaa kee kabajuu qabda. Ati anaaf barsiisa jeetii yaada maaliif waan hin beekne barataa keeti jechuun kun waan akka carraa ta'e